دلقا سدلقاني في دلقا نصرات في تقول إن قبلني ما لك أنت أيب الله بو جوسي خجوه ما في من بلد بيدو جوسي أنا أرى اوكي جرى خنا فرنسا سالا لا تكون قبل نفتي نقبل تستر اما نيرا التشي خنا لا لما هاي برو واتساب قبل ما تكسك سيك جتي إيه جرت ربمان جرى والله ما شاء الله ايه لك متر خنا لا جارتينا ما وشوفادو كينجي مجادره هاي برو كنا جي سلام تا خنيف كنا جي بو اوكي اما خنا تانا ورونا دندس اللايف قولي تا بو أكنا جي يا مان خود جدا جوسي واتساب برو خود أنا برو كنا جي سلامتا يس اوكي خنا خيسا 5 دقايق ده في لا ده أوبلي سجل لا سجل عبد ما جرى عبد الله كنا إني لا مدير خلفا نقلا بدأ بقى عبد الله فلا تقول جرى خان نغاتي جرى خان نزل شاتي بقى ده فيديو ما أنا باخذ كلام وصلت قلبي تكانتاي خنا يرومتي خدت بقى لما يروم مدي عبد الله عبد الله كم في التري أحمد عبد الله سنتاني يا توم عبد الله أروس أغاري اوكي عبد الله خلاص ايش ماشي ان كل في ما مدينة ما تعرف دوما كنت دو كيف أنا دورا كنت عبد الله مكاخي مكانك يا عبد القادر يا رما عبد القادر إنه أبو بكر إنه إبراهيم وجيك يا مدينة عبد القادر إبراهيم عبد القادر بخير إيه سدلت بالي إيه سجرات فرنسا بكوف كذا نجرا أيش مالته فرنسا نجرا بلساي خلينا توتا في هردفتوتا سكنتا لايف ستوري يجو بقنا جان دفتم بقنا جان ولا تبنيس نجتشا عبد القادر بخر في مدينة حسين جمدا جدتي لولا جارلاتو كيف موديما مدينة دبي بكبوتي عبد القادر مو قامان فرنسا بكبواني إدون ألوت ساني بيجي ساني إتين هدي أندورا إت أولامي أرسي في بالتو جاللا ولينجا جيسو ديما يجو خلينا توتا فردكتو تخين مي إنورا جالا بيخ أرسي مو بالي تبينجتو والكبت تجرت أكما بكمو أرسي في بالي الله حاتاني والخصاص فولاني ولين jiraachaa uummata jiruudha. Mee haa ta'u hariiroon jirtu maali waan jettu iddoo tanaa hubachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu sagantaa tana keessatti live goolii waan jedhamtu jira. Live gooliin guutamuun dirqama poolii jedhamtu jira. Filachuu abbaa irra janaachan haqa san filattanii jechuudha. Saniifuu mee walii gallakifnaa eenyu akka irra janaachane murtee laallattanii walii kannitanii jechuudha. سنيفو عبد القادر بخر دولي في 100 مدينة ده. الو عدي مدينة مرحبا السلام عليكم أكم جرت الجبهة يا حبيبتي أكم مثالي ما بدي كم سيدو بعدين مالا بدي هوجينا بلس ما بدي هوجينا بلس تبقى مين يا دمت بس كلالي كنا مو أتلا كسمة
Maal hojii yeroo nama Enya jaalatu hindu sima yaada. Yero hunda sima yaada. Deemullee taa'ullee fiigullee uummatee yaada. nama jaalatanii bara yeroo dhabani. Akkamati mee fayyaa qaba boratii akkam. Ibsaa maal darbetti. Ibsaa lafa naarnu. Annagaa alhamdulillah. Baga jiraatte qaamaatiin kee nagaa. Baay'ee si yaade bara baay'ee si yaade yeroo Akkasuma si yaadu irraafuu hin nyaadhu hin dhugu hin gangaladhaa sima yaada. Gama osoo nyaattu dhudhu ta'e immoo islaanaa bilbiltana dubbistaa ture. Silkiin kee dalagu bara. Hai bilbila kiyyaan dalaga bara daarektis dawwaluu dandeessa. Akkamni jireenyi Nagaa alhamdulillah jira kuma barata rabbi. Si yaade garuu akkamata si yaade. Yeroo hunda qalbiin teessuma na yaadde. Yeroo nyaatu. Anis akkasuma boratii. Yeroo hunda. Boratii anillee akkasuma si yaada bara. Nagaa alhamdulillah. Akkam yoomuu dhufta qo. Dhufaan kalaa dhufu ka'e. Abbooda bidiruu qa'een gaarii isa jajjanneen gaa salphannaa. Maal salphata? Jaalalaa irratti salphachuu hin jiraa? Duuba ifata duuba rakkootti. Akkamati? Hin jira alhamdulillah. Maa badde akkatti qoye? Maal ani hin jira. Jijjiiramte maal been akkame? Situ bade bara. Wallahi hin baname jira. Silkiin harkaa badde wala hin jira. Yaa wayye. Ayira hundas moo yaadaa yeroo hundaa galgala. Telefoona kee na harka. Naan bilbiltu. Maaltu akkasuma. Siyaasa bula akkamii guyyaa seemaan naa ta'ee farjoomtiyaa. Ayyeessa. Amma taraa isiidha. Maal asee akka jaarsaaf jaarsa toltu biftani too faares wal janaajanaan malee wal jaasaanne. Jattima ayisee arga jattiin beekara mana. Harka badde. Aboo wal janaajanaa asirratti. Harka badde duraan beekaa ibsaaf jattiin harka badde. Amma wal janaa jentan wal janaa jentan. Ittoo faa. Ayyee tuufi Madiira. Yaa boqaalee kiyyaa yeroo hundaa nama si yaadaa. Yaa si argan beeku malee maaliif akka batte badde beeku. Irratti tabiraa qabatte moo akka. Lakki masaanuun fuune wali masaanuun hin jirtu sima qofa qabamaa qabu horatiyya. Haalli jiruu diinamatti na balleessee atakkami. Annagaa alhamdulillah. Jira kami jabaatta. Maal ukkataree takka akkana fayyase kan dura yaase maal ukkataree maal salfatte salfattiin kan maal. Waan sodaadhu bari maal salfatte. Ani haafatu. Ani badeente waan balleessite hoo mukadameen qabne na fakkeessite hoo mukadameen qabne jaalan dhaabatanii ayyaa akkamii. Jirra alhamdulillah. Bakka gaya boy sadaga teranu gawa ka sarfan nemang ga. Wal janaa jentan moose. Walu kita rawar. Bakka anga ore ma. RCV baale wal janaa jentuun beektu jechuu bakka. Laki duman ko tadi ga duman ko kai fanna. Zero badon badere shona. Amu duman kota. Dhiiraadha janaa jiree jamanni. Yoomuu akka Na atru kai ser isin kasih. Na atru jajan janer. Waan dhiiraadha. Dhiira dhalaa irra janaa jenee jan. Don sobar tira ramu komantin. Dhalaa jan bo. Filannoo san keessa seenaa baatu kaa baan irra isinii deebi'a jara keenya. Isin amma nu aarsitanii malee waa waliin janaa jennee faula isin argattan waan hin dhageen qabu. Maal banyu tasatti.
والله ما هو أقدر جاجني ما دي أديتي إني ما أفهم نير تكين ما ati fi buna mo hospitala jiru fakkaata maal waa jana janta sen talman ni إلا فتا وتا هاتي المليون هاتي هاتي مرم su man kun janaab dan do fe la kana khawtra ama kan jaw إيش babba jana te san nama ke si tenje نمر 00 تيمي man tu kan jiru باكا نجا نوبلا رفنا باكا هنا قال قدام زرني كل دي سب wajira ba ya ati ramna كنت مدينة كنت نحنام ليش إسا كوسا ديتي كان دي ما كنت مدينة ما كوي wallahi dala jana malle boba ye bakati nagat شو نجا تاني فرو يو kabajamtoota fi hordoftoota keenya sagantaa irratti baalee fi arsii walitti dalakkifne arsii moote baalee dalagaa san malee sinan jana hin dandeessu yaada jiru akaana fakkaate mucaan kootu ni rafnaa jaa jana isa kootu ni rafnaa jaa arsii raayit baalee fi arsii walitti dalakkifne keessaa arsii ishii tanaaf ooluu dhibbaa hin ta'u hannaa fi dhibbaa hin ta'u. Namni 45 foloo godha. Namni 35 ammaan ta'a. Foloo godha ni baafne firraa. Maqaan nu nyaatan. Wallah maqaan nu nyaatan. Wal janajjanuun beekan. Nin beekan. Maqaan nu nyaatan wallahi. Foloo deebisamu foloo nama dhibbaa hin tamaa si godhe. لما تبقى ميكا Nama dhibbaa hin tamaa si godhe. Nagatti bakka dhaabaa irraa. Naa arsanii oon. Bakka ittiin beelee waan jana isaanii. Maal waliin jaansi? Dhageessee? Maal jirte? Wallahi jana. Taap koppiliink sheer godhaa. Warroonni akkasuma sappoortii godhuu barbaadan laayif goolii guutaa warroonni ammas sagantaa itti aantu waan hin daddalagu magaalaa keessa deemee yuutuuba waraabu yuutuuba kan ilaaluu barbaadan profaayila kan eeggatu qaatee yuutuuba kiyya keessa seenaa profaayila tiktooka na guugattu ta'e moggarra yuutuubaa jira yuutuuba san keessa seenaati yuutuuba san keessaan sabiskiraayib godhaa yuutuuba san daawwadhaa jechuu kiyya. Jarri hirriba bar nama hirriba irraa sagantaan achi deemtesi tapha shammoo kana qofa taphanna. Dhageessanii saniifuu amma quxurii qopheeffadhaa. Dafa keeborrii qopheeffadhaa. 89 namni ishiin mootummaati mootummaa mana kanaati. Qaama shittoo darbuu jirtu tana. Dhageessanii dafa 500 irra geessan. Dafa warri jaartii ta'e laallaa naamlee ishee. Kun tan dafa qaama shittoo darbu tana. 514 irra geessan. Godha. Isin agarsiisaa irra akka ajaa'iba baga nagaan dhufte. Queen Dumbi. Yes. Ofa 513 irra geessan. Kuma seenu malee seentu waniin sun tanaaf gastiin irratti argachuu hin danda'u gastii. Deemaa. Ishee akka maaliif isra biraa mataa godhu gidduutti 540 irra geessan. Deema 553. Deema galatooma Oromootii galatooma. Wallahi anis naadu bakka wallahi dhumaa sa'aatii 24 isin dalagaa sa'aatii 24 walitti isin fuusisaa walitti isin barsiisaa bakka anarratti dhiisaa hin badu kanallee hin badu. Dafa kun tan foloo godha. Ila ammatti nama dhibbaa fi qofaa godhe nama 800 keessa nama dhibbaa fi qofaattu na deeggaree na ilaalu jira. Na jaalatee na ilaalu jira. Kun ababaa darbaa jirtu. Ababaa jira qaqqabaatee nu foloo godha. Ababaa takka kanaa irratti siqu. Ababaa abba dhibbanii dhabda. Takka 2 3 4 5 6 7 godhe usiitu. Takka suutan 2 akkana godhe. Taama ababaa ol darbitan. Ammas ol darbaa. Tunis miskiina isaa wallee wayyaartii tiyya. Qoy maallaqa sii arga amma. Deebisaa hin jiru. Queen ababaa ol darbi kun dubbi irratti taa godha.
Yoo ishii wanni hin jenne tuma maal wanni isin wanni attaniif sheekamaa dhufu waan fidanii waan ta'an naafisa. Shiloo maal ho'anti? Takka amma qaba amma kuyuloo fitan qaba amma sirriitti lama tuqeem kokeetii maana dabanneeti kokeetii naan kanneen hin barbaadu bakka naafi bultiti hedduu seenee aboo rabbi sun musubaadhaa jirra kana dabadhaa qabaa nama jiru kuyin sanarra qaba kuyin duu ta'etu sana garte kuyin duu akka ta'e waa achirra qaqqaba amma qaqqaba kuyin duurratti qaqqaba foloo godha waa amma laala amma akkatti godhaa jira la dhibba jaafaagee way oromooti akkasiin nuhoo dabar please sagantaa kanan balleessin itti danfeeta akkasi danfeetaa hoo jiraaran yes dhibba jaafitta akkami yes queen yes ka'u jechuun ammagaa yes over jarri kan maana dabane kingi boy daba dhugaati hin qalabinitti naan argina amma saatan yoo dandeessa laayif gooluu deeme queen tana qaqqaba gaa jiran ara jarana foloo godhaa fi ila man nama dhibba hantama qofaa godhe nama dhibba hantama qofa yoon ol baase malee gootan ol baasuu hin danda'u gaa biyya baay'isawweeti warra biyya baay'isawwee kan wayyaartiiti yaa rabbuma kana marasii muddeegaa tiktokee deetees jiraa cufa mooraan eessan naa seentire yoo isin nama nan foloo naa godhaa jee nama nan barbaadu foloo naan goone eessa mooraan naa seente akkamiin mirkaanee taphadhamee natti himame ibsaa dheeraa kee akkam fayya wallaahi alhamdulillah akka yaadnee miti operaasyoon isaa godhatee alhamdulillah queen pum amma queen eessarra jirti beekta ammaan tan dhaggeeffadha fuula dura jirti as gubbara giftara mataa gubbara kan jirtu tan agarte achi argattu kaa yoo ishii argachuu barbaadan giftara kana gubbara argattu kaadha foloo 659 qabdi 659 san argattu kaa foloo godha bakka queen koowina 182 ta'ee argitan achirra qaqqabaati foloo godha 662 argeessan Menamni 700 maaree hummaa naman dhageenyasi isa akka girri jettanii gootanii bara dhumaa teessa kan tatte achi aana way naman jaalattan fayyuma ibsaa isa batti sagantarraa maa turte maarree keessan irra baastan osoo ara kuyin godha ara afaan iyye dhabadhe bakka godhaare dumbiinta dumbi ibsaa ko wayyee ko laphee ko na dhukkuba eessa suulee ko wayyee oromootiya wayyee bakka adiisi ibsaayyee hindisu ani sagantaan eegalu yoo isaan faloo sin godhin nan irraan bayyaa jee boruun seene adda guyyaa kan namni guyyaa duraa sagantaa balleesse sheekamaali tan kaase isaani kan faloo godhuu dite nin baagan irra ibsaa takkanaaf laali tije siif ilaala abshir kuyin tanas ilaala jee kuyin ino nama 700 ga'uu dadhabee lammatti kuyin abaabaa takka takkaan darbee takka takkaan takka takkaan kuyin tana garte tanarratti foloo godha tanarratti foloo godha qaba kuyin tan ababaa lakkaa'u jiru tan qaba akka reefu tokko biyyaan argina akkatti usiitu mata darbe malee qaba akkasiin guyyiftu sana fittu qaba akkatti qaba as gubbaratti qaba 700 qaba aboo keenya teetu sun as badhooti kuyin duubbu teetu sun qaba 690 geenye qaba 700 geenye bakka kuyin 300 boodaran si godha Kara sagantaa teenyatti achi ana namni 300 qofaatu dila kana mara iyyee namni 300 qofaaf foloo godhe miyyoo maal abriin tun dhugaan akkani maal akkan Kuma 15 Maarqos jiitti tokko argannaan jira keessan hundaa harcaase bakka san ta'a waan ofiin mootu gaala tokkoo fi ajaa'ibatti bakka san qabatti. Eenyu seenaa kana hojjeta gaa? Eenyutu seenaa kana hojjeta gaa'is? Eenyutu seenaa kana hojjeta? Itti mudda. Allah.
Dr. Hayat Dirree King irraa kuma kudha saddeet keessatti garuu Yaasiniin bira ga'u gad. Yaasiniin kuma takka hafte. Yaasin caalu kuma takka ishee. Dr. Hayat Yaasin qara kumata kan angorra na buufate anayyu ammallee kumata kan angorra bu'e akka nama rabbi harka namaa deebisu. seenaa dalagaa jirti fakkaatti. Rabbi sin haa baasu qaba. Allahu Akbar. Amma gaa Dr. Hayat afaan hunda keessaniitu qabu. Garuu Yaasin kuma takka argannaan achi kuffisuu danda'a. Yaasin kuma takkaan Hayaatiin Jiru kuffisuu warreen danda'a. walqixa qabnaa barnaa ta'aadha. Walqixa qabna. Ladies first dadhab. Akkasii egaa akkatti nirraa Ziban. fuudhes. Haati baatee kuma lama qabdi. Yaasin kuma sadii. Dr. Hayaat kuma sadii dhugaadha. Waan ofii sadaffaa irratti argamtu Maali an jechuudha. kuma shan irraa ka'e bar kuma shan irraa ka'e yaani. Galli suni odoo wanna hin jedhin. Yaasin 20k in the top one. This haala ajaa'ibsiisaadhaan Saadiqeef Maarqos ammas bakkuma san jiru. Saadiqee dhaqqabaa Maarqos dhaqqabaa waan ofii dhaqqabaa. Rakkinatu Dr. shini kaatu Hayaatiin mul'ate rakkoon qabu. Yaasin jidduutti dorgommiin adeemsifame haala ajaa'ibsiisoodhaan Uskutee bakara. Yaasin akkuma qabxiidhaan marra'aa jiru. As keessattis amma miliixee amma dhiiftee wanti ajaa'iba. Ni gaa miliki jedhee jira. Jala kanatti isaaf fanna inshaallah gaarii goote. Achi jalatti isaaf fanna dhaabadhu iyyime. Ani gabrummaa isa jaaladha. Yoo inni akka tokko fara taa'uun aara. Aziizan F3 5 ta'uun amma kaa'edha. Haala amma arginuun Dr. Hayat sadarkaa lammaffaa ofii fuufteerti. Waan ofii sadaffaa ofii qabdee jirti. Amma kaa Saadiqeen kuma 15 ofirra dhaabbatu. Amma kaa Maarqos kuma 1 dhufeerra dhaabbatu. Eenyutu bakka kanaa isaan sochoosan gaafii saba bal'aati. Gaafii saba bal'aati guys. Allah Yaasineen amma kaa mirqaanee fira isaa hundatti bilbilee bar tokkoffaarra jira jechuudha. Bar tokkoffaarra jira jechaa jira amma bilbilee. Innaan dhageessanii bar tokkoffaarra jira. Aha deebi'e nu dhagaa. Dhageessanii irra tokkoffaarra jira jechaa jira. Taargeetti cufi seenaa hojjedhu ka'oo dhiira taate. Takkaa taargeetti cuftee hin beektu badi buusi Yaasinuuni. Nama biraatti ishee godhu wallahi taargeetti cufi seenaa hojjedhu. Jiruu keetti irratti taargeetti cuftee hin beektu. Jiruu makeetti irratti. Bahee haarafuu irra fannoo qabxii nuun raffisa inshaallah. Jiruu makeetti irratti qabxiin kee taargeettii tuqeen beekunu kan jalqabaati mana kanatti. Kan taargeettii leenca tokkoo mi'ee leenca tokko. Maa kaardii keetiin hin taane bitadhu leenca tokko seenaa hojjedhan. Firii viidiyoo yaaste. Yoo taargeetti cufe malee hin baasu. Viidiyoo. Yoo taargeetti cufeetiin jedhe akka waan manfasiin isaa na iyyisiiseeti iyyaaf sa'aatii tokkoof. Innuun baa viidiyoo bitan taargeetti garuu cufuu isaa qiyaamaa isa gaafata maaliif ishee zamadii taargeettii isaa cufuun qabu amma tana miskiintittiin garaa nyaatte gisee dhibba seenee gisee dhibba bu'aa kanaaf gadi bu'e amma isinii lakkaa'ee Saadiqee fi Maarqos gadi bu'uuf carraan isin mudata nama tokko jira waan ta'eef. Aziizatu as jira akkas hin jedhini. Daqiiqaa tokko isinii kenna. Daqiiqaa tokko isinii kenna. Let's go. Push. Push Marcos, push Sadiqee, push waan ofii Dr. Hayat Yaasin. Qabxiin akkuma isin argitan hunduu duwwaa kan jedhutu jira. Silaa leenci ni kennaa fi kaardiin ni hidhe malee. Kaardiin kee dalagu waan akka leencaa kana danda'een darbu. Kaardiin kee kuma kudhanii sanoo akkamitti darbee asuu qabu. I am sorry. Yaasin jiruu isaa duratti leenci argatee hin beeku. Argatuufis hin deemu. Of duratti isin argattu. Anattu murtee mana kiyyaatti. Murtee mana kiyyaatti. Amma lakkaa'uuf deema kan kudha sadii yoo kenna. Bannaan tokko miti kuma siif malaa garuu baadoo jirra. Tokko isaanii malu kuma maaltu isaan mala yaa saba leellisa. Leenca waliin beeku walis baratuuf hin deemu of durattis hin baratu isiniin jedhee baran. Yaasin akkasi. Tokko Maarqoosiif Saadiqee. Leenca kana Yaasinni argataa taa hin qaanfatta reedi. Takka waan jedhetti qaanfadhee hin beekan. Takka. Taa inni qaanfatta. Qaanfadhees hin beeku qaanfachuufis hin deemu of durattis hin qaanfadhan nama laalee haasa'a. Lama waatu leenca darbina godhaa jira.
Baadurra taa'ee leenca darbina godha jedha namni gariin kun. Duwwaa duwwaarra taa'e. Yaasin giiftan akkana fa'aa qaba warra baadurra taa'ee leenca darbina godha jedhu kana fa'a. Sadii. Daantee odoo leenca dargetti na jalaa cufaa dhiisi lakki. Afurii. Diidama eessan geettaante akkoote jiru. Shan. Saadiqee fi Maarqoos hin keessaa nama tokko push godha. Namni tokko bu'ee namni tokko haseenu eegas akkasitti bareedaa taphni illee. Jaha. Torba. Dargeetti soddoma kee godhii. Hin guuttaa tapha kanarratti soddoman godha. Yaasin silaa kama godhanii garuu himan goonaan illee yaasin. Shantama dhiisi leenca takka tafe mooraali meesaatii hoo leenca argachuu qaba. Soddoma isaa godha. Firaa kan qabne amanee haa ta'u. Torba saddeeti. Sagal tokko. Saadiqee fi Maarqoos hin keessaa nama tokko push godha please. Sagal lama. Saadiqeen bisaa baakkeeni kiran qabu saadiqeen bisaa please guys. Sagal lama. Marcos na betis tokkuma. Go qaqqabamte. Sagal sadii. Godhanayye. Maarqos dubbatateetu bu'e nama tokko. Thank you. Warri nu kennitan Aziizaa hundi keessan uffata. Aziza, thank you very. Thank you Aziza. To amma kaa jedhe kiu jechuun. Amma kaa kiu jechuun. Gannaa tajaajilaraan nageessa. Alhamdulillah. Wanti gurguradhee deemee dhufee leenca darbaa jettu yaasin. Okay, murtii ko. Sida beewar jala kana murtii. Amma guys. Sabaalleen lisaan mangistiin deebi'ee. Hai sabaalleen lisaan kun abbaa leencatti billaa. Namni akkamiin namnummaan tokko leenca takka darbuu fi dhiise. Baxaan yaasaazinan. Firri isaan dhufne fakkaate. Yaasiniin diidama ofii qabatee. Mee eenyu sabaalleen lisaa kuma sadiif bijaataa irraa eebbamu. Paantii gurgureeti. Paantii gurgureet leenca fidaa jedhe jettee paantiin gatii wanno anuun bita gatii guddin. No problem caarataa taana. Egaan hundi keessan duwwaa irra jirtan. Baadoo duwwaadha guys. Baadoo duwwaa. Allahu akbar kuloo kana. Saadiqee dhibba shan waan ofii dhibba shan Allah qulfiin Oromoo isin banaa jira ka Saadiqeef waan ofii dhibba shanii anuma tostaa dhibba shan qabda sabaalleellisaan dhibba shan eessa si baas waslaattaa qabxiin kee sin baasu dhibba shani qixa qabdan nama sadii dhibba shan qabdan waan ofii dhibba shan sabaalleellisaan dhibba shan saadiqeen dhibba shan namni ol ba'u nama qabxii irra caala argate Allahu akbar amma nurraa azaanuu isiiti ka amma yaasin amma isin hundaa sin harcaasa amma Fiikoo jecha siifin qabu wallaahi naa galatoon kabajamtu ko. Darajaa caalte rabbi sii haa kennu. Allah ilmee Aziizaa waan qoftu rabbii jedhi. Aziizaa gattaa imee diqqoo maastaa da'iiqama muraasa. Kalaat na dhiisi dhibba argadheera na dhiisi. anaan taphatti siinii miti anaan taphatti haadha baasee mijattiin maan an taphatti dhageeffadha dhibba takkaan jaalta sii kennee bar jetti amma ati dhibba torba saadiqeen dhibba ja'a sabaalleellisaan dhibba shan Dooktor Hayaatii fi Yaasiin duwwaa
Baadoonoo baadoo. Eenyutu taargeettii kanatti dhiyaate yoo jenne Yaasinii fi Dooktor Hayaat akkasuma Saadiqeedha. Sabaan leellisaa fi waan ofii mootuu boodarra waan isaan fidan laalla. Qulfii koo jettee qulfiin kasi banuma kasi cufu. Qulfii male or female? Male or female? I don't know. Bu'iin jedhe. Maali rabbiin ati shirri akkanana shirri narratti xaxamu kun maal inni? Bu'iin siin jedhe hin buuta. Yaasinoon akkamitti jala kana taa'a? Ay dabbiraachuu mindee? Maal silaan bakka tana yoo taa'eetiin jedhe maal rakkoo qabaa jedhee bar kuma takkaan ganna buufti isiin gisee Nama fira qabutu bakka san ta'a. Namni fira ho'aa qabu, nama fira humna gaarii qabu, nama firri kee humna qabaatu qaba achi taa'u. Humna akka effii kanatti humna qabaatu qabda. Allahu akbar. abboon deebisi achitti na deebisi. Firri kee jaba. Bu'i kata qabdani. Dhibba takkaan caalta. An dhibba lamaan caalaa iyyuu takkaa miti maal taate? Saadiqee dhibba namni nam takka saadiqee dhibba takka akka ana haadha asirra gadi hin buufne laaltan. Haati faaxee. Qulfii tiyya qaataa asirraa ganna darbanii na eegi. Haati faaxee kumaaf. Maal Yaa rabbi aziizaa tana rabbi na jala kaa'u maalumarraa rabbi ilmatu aziizaa narraa afaan qaba jedhee bara. haadha faaxee na dhaga yoo firri kee humna qabaate jechuudha dhiibee akka isaanii kanatti qabtee jechuudha yaa kaa'u. Yookaan hin geenye ammas achi. Hin geenye darajaan si'aaf. Hin geenye. Amma Yaasin 2,000 qaba. Haati faaxee 1,000 fi dhiila kula amma taa'ee dhaqe. Saadiqeedha. Saadiqee taa'uu qaba. Saadiqee meeqa argate Saadiqee? 500. Ammas ganaadha Saadiqee kiyyafachi qobse. Qobsa qabaadha. Abshir nuti ni moosina. Qobsa qabaadha. Mootichi aangoo isaa. Asii nama murtiin naa kennaa dhullee achi nan keettu. Murtiin bari fasii kennaadhaaf 10,000 sii guutuudhaaf. 10,000 yoo geetta jisikaa. Maa 10,000 naa guutuuf rabbi jedhi. Firii Maarqoosii. Okay. Maarqoosiin hin bu'e bar duwwarraan bu'e bannaa laachi bataame asaasina. Maarqoosiin amma daqiiqa yoo dhumate seensa daqiiqa 2 takkaa fi walakka tafe. Daqiiqa 23. Yaasiin achiina jalaa buusaati. Mootonni aziizaatiif achi na deebisa. Gabbuus. Namni isa hojii dorgomu achi osoo haa baasu. Daqiiqaa takkaa walakka isin hafe haala kanaan sabaan leellisaa fi Allahu akbar. sabaan Maal leellisaa balaan fi bu'aa jiru kun? Dooktor Hayaat adeegaa keessa jirtan. Daqiiqa mataa kallee achi na daabaan jirtu akkam? Akkami jarma jaree nurra cafaree Achi ta'uu yoo barbaade ila namni haadha faaxee jee yoo barbaadana kasiisaa kana qabtee achi fageessaa jira dhibbi 5 jittee jirtu. Fageessaa yookaan neekistii tabsiiftani. Amma ka aziizaan effiin akka Effii bichaadha. Effee sana taatee jirti Aziizan. Limdii mootii ofii jalatti muuxannoo isiin fudhatte lafatti agarsiisaa jirti. Muuxannoon isaa kana. Ayyaa sinarra laphee dhiibee taa'uu nama qaa'ela akka teessii bareedoon. yaa rabbi aziiza narra harka kennachiisin dandeetta. Maal kan kennattu? Guddisa effiitiin tala. Guddisa. Daqiiqan keessan goolabamuuf deema. Amma haala amma argaa jirru kanaan hin lakkoofne jechuudha. Hin lakkoofna. Maarqoos tollee bi'oodha. Yaasin siif jedhee gurguree dhufe barii. Allahu akbar. Ka gurgurte waadaa gurgurtee seeni qaama waadaa. yoon guyyaa jechuudha. Me, I know you, but no see you. First day. Faristi yoom. Maasha Allah. First year, but yoom illee beekan ta'e gooti. Tokko jennee jirra. Lama afaan arabillee nu nafini.
Amma fuula kee agarsiiftee biliquudha jechuudha. Wantu waa dhagaama. Nee komentii dubbisaa jechi. Hadiisan baandii ogaa gurgurtee waan bira gurgurtee jedhamaa jirta. Subhaana wa ta'ala. Siif jettee waan beekee gurgurtee waan rakkoo qabaa yaaltiin. Uummata ajaa'ibaa. Hojiiwwan gurguruu jettee laa ilaaha illallah. Uummanni salphatuun amma ka. Maaliin akkatti dandattee ta'aa jirta beektaati. Tokkoffaarra lafarra. Hojiiwwan gurguruu jedhi. Mi'oota ragaatanii kolfitanii yaani kophaa kiyyatti irraa kolfa. Wasaatota lakkoofsa haa kennu. Ofii ergite gurgurii kootti jettee ni bara. Kophaa akkamitti gurguramatti beekta yaasin. Astagfirullah. Wallahi ummata ajaa'iba. Lama yaasin baantii ijaa gurgurtise. Waan qabdu hunda gurgurtee fi dhumsee jechuun. Gootittii koo aarsaa barbaachisuun dhagabattee isaa hambifatuuf jetteetti. Lubbuu isaas keessatti hambisuuf jetteetti. Aarsaan ati kaffalte si deeggaraan. Sadii. Afur. Shan. Bakka chao bakka. Baaduu. Jaha. Siif jedhee dingilii koo balleessee dhufaa jira. Jaasaa jiran wayne. Aarsaadha war dubartiin tun lubbuu jechuun isuma sanii barbakka isin amma lubbuu ofii siif haaftee dhufte. Eenyu uttaadha? Sawaalleelli isaa maal taate? Sawaalleelli sana eegotaa deemaa goore. Maarqoos kootu deebii firri keessi barbaadaara. Amma isi illa kaakoo egaa kudhan guutee yoo jedhe hayaat illee bu'aa jirti. Takka buutee ol deebita nama wayiitti jala kana jira. Doctor. I'm sorry. Hambifadha. Yookiin kan nabuusi yookiin akka aaraatti tapha eegalchiisa. Ati taa'i ati bakka wanna seente. Wallahi na kolfaa koo jira. Ni deebi'e Maarqoos galchii fira isaatti as jira. Okay akkas taanaan sirri Maarqoos dhufee ture amma hin jiraaf hin jiru hin beeku. Yaasin ol deebiin haariin hin boo'in bakka. This normal. It's normal jette faranji. Normal, no problem. Amma yaasin kiyya achirraa gadi bu'e amma lama dhabde yoo turaa soba. Amma isillee dhabde daabboo keellee dhabde aangoo keellee dhabde. Aangoo keetiif daabboo kees bakka tokko dhabde. Amma taphni daqiiqaa 5 isinii qabna. Allahu akbar. Xaarii kiyya akkamitti dhiiga lawwatee qabsaa'ee dhufee akkamitti achi deebistaa. Kuma tokkoffaa jira yaasin. Kuma tokkoon Maarqoos sheer naa godhaa fi Maarqoosiif sheer goona. Haadha baatee goddeebi. Fira keetti jeersii godhaa firri kee waan jiru natti fakkaatu eegattare. Allahu akbar. Haati baatee deebii. Yoon deebiin murtii jira. Neetworkiin kiyya bareeda jiraa mi jiran? Okay. Hundi keessan na dhukkubaa jira maal wayyaa jedha namti. Kolfi duune har'a kolfaan duune. Kolfuun har'a kaa jedhe. Kiw jechuun amma kaa. Guys, hundi keessan amma yaasin malee duwwara jirtan. Kuma tokko qaba yaasin. Kuma tokko. Okay. Bakka waan ofii